harka kee lamana cholkaasi yaa waaqayyoo ko jedhaa iyyaakaati deemee kan nagaturraa har'aa kaasii na hiikeedha fudhatteetta nama si goyoomsu hiriyaa gadhee deemee kan si gaturraa si hiikeera karaa hiriyaa gadheedhaa dhukkubin dhufa hin dhufu du'in dhufa hannin dhufa sobin dhufa attaalaalamuu hin dhufa goyoomne erga goyoomne finnee booda wayyaa carraa ko inna kanaa Phaawulos maal jedha hin goyoominaa hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa hin gowwoomina hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa ni galee nan goyoome namni keenya lafa isaa gurguree gaafa namni irratti fooqii ijaarratu wayne nan goyoome ariifattee heerumtee wayyoo kaatu hin heerumne ta'e nan goyoomaa itti waan duba akkas jennu kana tuksiin nurraa kaasu hin jiru dirooniin mangistii sin rukutu har'a waan sirraa rukuta hiriyaa si goyoomsurraa si hiikeera hiriyaadha si goyoomsaadha hiriyaa gadhe maaliin beenni adda baafannaa zawudee namnuu namaa jechuu dandeessa ani immoo ergaan sii qaba mukti tokko jedhe Yesuus ija isaatiin beekameedha ameen jedhaa iyyaakaati hiriyaa gadhee maaliin beekamannaa jettanii har'a waan sii ta'u duwwaa sitti taasa borii kee mul'atan qabu ameen jedhikaati bor kana goota karaa waaqayyoo kana daandii waaqayyoo kan jedhu yookiin simmeetii kee barbaada yookiin maallaqa kee barbaada yookiin gizaawiidhaaf si barbaada ergaan sii qaba guyyaa kanaa kaasee waaqayyoo irratti si dammaqseera sadaffaa hiriyaa gadhee maaliin beekama sobatu dhugaa dubbata soba garuu dhugaa godhee dubbata siifan du'aadha lallaban lallabu kaanserii caala kaanseriin qoricha qaban wannoodhaan rukutaa jiru namara dubbadhu kun isa sobee si rakkisu kaachuu kee karaa dhaaba bara sitti fixa amma tutu jettu idimee kee sitti qayyara takka turee galagalee argata aggaar gaafa Abrahaam aggaarii wajjin gaafa ciise abbaa manaati gaafa ofiisaatti mucaa godhate garuu bakkeetti ishee gatee kan isaa fudhatee hafe aggaarii hiriyaa gadhee ta'e Abrahaam aggaarii hiriyaa gadhee ta'e hiriyaa gadhee adda baafadhaa joo hiriyaa gadhee waanuma gadhee gorsa hin annaa'edha hin somnaa jedha waan ammaa sitti hima inka qotiyyoon kamiyyuu harreetti hidhamtu ati mucaa waaqaati isa gadhee irraa si'ii keessa gaariitti siidheera mee Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 13:1 ilaallu obboleessatu obboleettii goyoomsee wajjin ciise haadhoo garaa tokko macaafa irraa fuute moo quraana irraa fuute jechuu barbaadda macaafa irra jira ilmaanuma obbolaatu walii wajjin ciisan obboleessatu obboleettii isaa wajjin ciise akkam godhee wajjin ciise amma nuu dubbisu mitire na dhukkubaa jedhee ciise isheen nama dhukkubu biddeen geessinaan qabee humnaa wajjin ciise na dhukkubaa isheen hawaama midhaan naaf fidduu jedhe gaafa isheen obboleessa koo ciisettee midhaan geessituuf inni qabee wajjin ciise haadha obbolaa ateetta dabaafna gaama kana obboleessatu obboleettii wajjin ciise tu alagaa ta'e gaariidha jaarsaa hunda raarsu kana booddee immoo wanti ta'e tokko jira innis Abishaaloom ilmi Daawit obboleettii baay'ee bareeddu tokko qaba ture. Abishaaloom ilmi Daawit obboleettii baay'ee bareeddu tokko qaba ture. Obboleettii isaati baay'ee bareeddi. Kan si miidheenyudha. Hiriyaa gadheedha. Poolisiin kan sirraa hin qabne manni qorichaa kan sirraa hin baafne. Ergaan sii qaba. Paatoorraa laabaa ji'aas. Har'a balbalatti cufee daandiitti isheen si argattee si miitu sirraa qaxikkoteera. Obboleettii baay'ee bareeddu qaba ture. Maqaan ishee Taamaar jedhama. Maqaan akkasimu dura simu Taamaar jedhama. Aminoon ilmi Daawit immoo baay'isee isheen jaallate. Aminoon ilmi Daawit baay'isee ishee jaallata ture. Aminoon sababii Taamaar obboleettii isaa durba taateef waan hin taane ishee irratti hojjechuu hin sababa obboleettiin isaa durba taateef waan hin taane ishee irratti hojjechuu hin dandeenye. Kana irraa kan ka'e inni hamma dhukkubsachuu ga'utti yaadaan hin dhiphate. Hamma dhukkubsachuu ga'utti yaadaan dhiphate. Aminoon michuu maqaan isaa Yaanaadab jedhamu tokko qaba ture. Michuu maqaan isaa Yaadaam jedhamu tokko qaba ture. Aminoon inni obboleettii isaa wajjin ciisu kun michuu qaba. Ilmi Shimaa inni kan obboleessa Daawit kun nama baay'ee haxxeedha. Hiriyaadha haxxee. Inni gaaf tokko Aminoon yaa ilma mootii ati guyyuma guyyaan maaliif gadi adeemtaa? Anatti him jedhe. Aminoon immoo ani jaalala Taamaar obboleettii Abishaaloom obboleessa kootiitiin butameera jedhee itti hin hime. Yoonaadab immoo Aminoon akka waan si dhukkubeetti siree kee irra ciisi. Abbaan kee si dubbisuu yommuu dhufu hadaraa Taamaar obboleettii koo dhuftee nyaata anaaf haa kennitu. Nyaata kana sutuun ilaaluu ija koo duratti haa qopheessitu. Ani harka ishee irraa nan nyaadha jedheen jedhe.
yommus aminoon akka waan dhukkubsateetti akka waan maal ta'etti maa ittiin jedhan si ajjeesuudhaaf dhukkubsataam si balleessuudhaaf sitti siqaam silkii kee naa kenniin si ajjeesuufim karaadhaa si dhaabuudhaafim galgala kee balleessuudhaafim hidimee kee balleessuudhaafim hin goyyoominarra Yesuus irraa kaaseera. Marmaratee ciise abbaan isaa Daawit gaafa ni dhaqu obboleettii koo naa ergi ija koo duratti mooqanaaf hamoottu jedhe. Daakuu butattee midhaan butattee buleettee koo ciise buleessi koo duurattee gaafa isheen warra isa bira taa'e dhukkubsachiisa narraa gadi baa'e. Gam godhee gaafa inni qabatu maaloo obboleessa koo anoona qaanessita jedhee hin dhumne midhaan ansii fidee dhufe akka yeroo si anaatti hin daffareedhama. Iski maaloo dhagaa dhimee kee kan garaatti deebise yaadataa gurbaa sana taafara dochaa deemta waa dubbadheera asii achi gaafa deemtu gufuun si rukuteera taanaan achi addeebii si rukunnaan atamma gufuu sanaan geessu amma immoo maalirra jirtala waa dubbadheeran asii achi gaafa deemtu maal si rukunnaan gufuun si rukunnaan deebiitti yoo si rukute atamma gufuu sanaan geessu. Akka jedhe Phaawulos dubbiin nuti isinitti dubbannu dhaala namni biraan dubbii tokko isinitti dubbate akka isinin hin goyyoomsine. Dubbii nuti isinitti dubbannu dhaala namni biraan dubbii biraa isinitti dubbate akka isin hin goyyoomsine. Fiiggadhaa yoo dhageesseen harkaa fudhatate guyyaarraa kaasee hiriyaa gadheerraa Waaqayyo si haa hiiku. Har'a ergaan qaba Waaqayyo gara sammuutti si deebisa. Inni dhumaadhaa akkamitti goyyooma namni innaa jettan birriitu nama goyyoomsa. Nama sirkaa kee jiru birriin sirkaa jiru hedhiin jee ittimi si tajaajila malee si fayyisa miti hedhiin. Waan nu tajaajilu hin goyyoomna waan nu fayyisu dhiifne waan nu tajaajilu hin goyyoomna. Ergaan har'aa kan keeti lafatti joortetti lafatti gatamtetti lafa riyaan itti si awwaaletti lafa riyaan si qanas achi si kaaseera. Maaltu nama goyyoomsan jedhama birriin akka ittiin tajaajilamnu nuu kenname malee akka ittiin of ajjeenu. Yihuudaa kan goyyoomse maaloodha birri. Kiristoos of ajjeesuu of kennuu hin danda'a ture. Yihuudaan garuu birrii argee fi nariifate. Namni birrii baatu nariifata. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 maatii badan ilaalla. Maatii bade qe'ee namaa bade birriin qe'ee namaa balleessa ijoollee. Ammas birriin gimbii namaa jaalattu miti qe'ee namaa balleessa. Warri birrii baay'ee qaban macaafa manaan qabani firijii isaanii yoo bantan uskii qabu isheen mara deemu. Warri birrii baay'ee qaban hin dhaga'amaa jirana biiraa saaxinii baatee gala. Ijoollee isaa irraa hafeen jiraatu ijoolleen isaas ammoo isaa taatee jiraatti boqonnaan hin jiru qeebbaa baluusa badee jedhama malee warri garraamii ta'e gowwaa ta'e bara isaa keessatti macaafa baate hundeen isaa akka muka bishaan qarqaraa laata. Nama birrii goyyoomsaa jira birrii yaaddeetu waan birriin godhu. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 irra naxxa ilaaltan ergamoota sobaniidha. Jedhuwa maatii haati manaaf abbaan manaa jedha. Abbaan manaa dhaqee gaafa Phexrositti laatu Phexros akkas jedhe horiin addaa keetuun gurgurin dura kan kee ture amma garuu erga gurgurte ergamootatti dabaluudhaaf seexanni magaraa keessi guute amma hin duuta reeffa kee dargaggoosiin fuudhan jedhe. Haati manaa abbaa manaa eeddee dhabdee gaafa jennattu lafa abbaa manaa kee awwaalaatti si awwaalu jedheen. Mee har'aa kaasee jedha har'aa kaaseedha. Jira jedhee kan na goyyoomsurra garuu kan na wajjin hin jiraannerra hiikameera. Sagalee kee baas barabaraan jedhe jira jedhee kan na jiraachisu Yesuusitti siqeera jedhe. Irra deebi'een dubbadha. Yesuus achi deemtu gufuun si rukunnaan deebiitti yoo si rukute atamma gufuu sanaan geessu yookiin buqqisuu yookiin irraa goruun dirqama. Kanaaf macaafni maal jedha booyyeen gaafa hallatu jedhe hallatee isumatti deebi'edha. Sareen gaafa diddigee isuma nyaataa achiin deemu isuma nyaata isuma of kee baasee nyaata. Akka jechuun sammuu keenya maa irra keenya jirra. Sanas hin dhagahin naanis hin dhagahin. Guddisiiti ameen jari kaati. Isa Waaqayyo siin jedhe dhageenyaan isa ganama dadhabde galgalatti galta. Hiriyaa gadhee attamitti beennannaa jettan hojii isaatiin beekama. Ameen jedhaa yaakaati. Waan duwwaan yeroo baay'een ulfaata garuu ollaan nama gargaaru. Kibdatiin qabu duwwaan isa baatuuf garuu adagaadha. Isa baatuuf adagaadha.
jireenyi hiriyaa gadhee duwwaadha. Hiriyaa gadhee baay'een ilkaaniin kan sitti kolfu maqaa kee jijjiiree kan si waamu shakki takka ture. Harreetu fardi duunaan waraabessaa wajjin du'a ga'edhatte. Harreetu fardi duunaan waraabessaa wajjin du'a ga'edhatte. Dhala lama ishee wajjin deemtu riyaa. Achi dhattee harreen boochatti kaatee naa waraabessi maaliif ilchite lafa du'aatti jennaan seerri baranaa gaariidhaa jedheen. Akkam jennaan seerri barana tumamee utuu fayyaan jiru du'aan nyaatin nuun jedhanii. Ishee nyaachuudhaaf jedham seerri barana turame gaariidha utuu fayyaan jiru du'aan nyaatin nuun jedhe kanaaf an ilchee maal jechuu barbaaddeenaan si nyaachuuf jedheen jala galagaltee maal jetti beekta ati duruyyuu nama beekaadhaa jetteen ana nyaannaa warra kaan dhabdaa jette yaani dhufaa yeroo eegette ana nyaannaa warra kaan dhabdaa hiriyaa gadheen akkasii bar lafa du'aatti ililcha lafa nyaataatti hin boo'a. Siwa kubannaa kaase nangalaafadhe ergaan si qaba guyyaa irraa kaase isa kaloomi xuuxee si gaturraa si hiikeera inka isa dhimma kee dhaga'ee namatti hime tokkottan si kenna sii gale miti isa dhimma kee dhaga'ee ittiin si narabseettan si laadha innis qobaa qullaa kan fannifame Yesuusidha. Kanaaf yaadaniin akka jette dhimma koonsi wajjin godhadha Yesuus fayyisaa jette. Indi deemaa bara nan dideette yaadoomaa bara koree nan dhiiseette dhimma koonsi wajjin godhadha Yesuus fayyisaa waa'ee koosii nan mariisisaa hundumaa dhiisee hojii hojjettu namatti himin atis buna jabanaa bante ollaan kee buna jabanaa bana ati mana dabbasaa bal'aa isaa isoo bana hin goyyoomin mistura kee waaqayyotti malee fudhachaa jirtaay namatti himin inni guyyaa rakkinaa sii dhaabatu waaqayyoodha. Kan nama goyoomsu foon kana fuula bareedina malki amma bareedinni kun nama goyoomsa waan hin dabarre sitti dira malki hin dabarre fuula hin dabarre bareedina hin dabarre dhiira dubartii dhaggeeffadhu Kiristoosin uffadhu. Eenyuun uffadhu jedheen maniyaa Kiristoosin uffadhu hin goyyoomin kun dhoqqeedha qeenxaa'oo barbaada dhaawootti naqaa irraa meekaappii kana akka kufuun beeku namni tajaajilaan goyyooma tajaajilaa cimaa hawaaqee agalgaa'edha. Awaqee agalgaa Yesuus malee hin beeknu. Mee Yesuus bichaadhee daawwiyaati. Akkatu tajaajilaa beekamaa Yesuus duwwaadha dhibee. Saa'ol baay'ee beekamaadha. Daawit dura dibame garuu takka turee kufe takka turee waan kufu duukaan fiigina. Barabaraan isa hin kufne duukaa fiigaa. Barabaraan isa hin kufne jedhaa iyyaati. Yoo maqaan isaa